Kerino dojiru maritan albeni zibachizu Kafirai nobsani gechi alaga namatechizu Hinkabna dabona la vegotati intani jarrame Fumata embula tirachuk jede singaru harme Singor sar kabita opole sake mirga kabaji Amadu fansi basu tumaga nama dubarab jaji Jabsawara sanida Gol Statu akkam ya farda Gol Altu sirra fokkisa gurba Gol Disa gari sanyita dasada Gol Gadan Ufak Gabbira Lukajete a general Tadasa biru Adan Oromo badu sono jiru Adan Oromo badu sono jiru Lukajete a general Tadasa biru Adan Oromo badu sono jiru Adan Oromo badu sono jiru Nashatan haratu ayat akan membantu. Mesra wangga bantu tak kawai sinan moro-moro kita budai wangga bantu tak komputer itu saja bantu tak kono komputer dengan kita. Ani Kristen miti, ani Islam miti, ati mali ona kita, ani wakil kata. Irratti dubbataa ture Dr. Gammachuun fagoo dhaacala uumamaa kaase ani immoo garuma garanaa garuma qullaa ammoo jarri kun lola naan qabu laata ijoollee keenya jechaan warreetti kan hojjetu uuman jechaa Mammo bokkise wanni hubachuu qabnu Oromoon uummata raajiidha uummata uumamaa calqabee waaqa lafti akka addaan bahee calqabee safeeffataa turedha yoo na Dr. Gammachuu jedhu raawwan qabu wanna hubachuu qabnu Oromoon ijaaramuun waan guddaa akka ta'e yoomii jalqabee beeke
waggaa 2880 durayyuu Oromoon ijaaramuu murteessaa ta'uu isaa beekamuti. Hin agarre gadaan odoon ijaaramin hin ta'u. Gadaan nama baay'eetu ijaaramee irraa jala qabaa, agabaa buksuu qabaa, hayyuu qabaa, waan beeka qabaa, umuriidhaan ijaarama. Akka sanatti ijaaramee waggaa 2880 durayyuu ijaarameera jechaadha. Ijaaramuun waan guddaa ta'u akka qabattan barbaada. Hunda caala isinuu har'a ijaaramnaan baandiin gadaa ijaaramnaan asitti wal geenya miti. Ijaaramuu irratti qoosaan hin jiru. Namni hin ijaaramne, namni hin gamtoomne, namni wal quban qabne hamma fedhe beekumsaa qabaatu, hamma fedhe horiyaa qabaatu keessa jiruu hin danda'u. Kana qabachuu qabna. Egaa Oromoon akkuma kan dura ka'ee uummata raajiidha yeroo jedhu Oromoon namoota lafa kanarratti kalandara mataa isaanii qaban lafa kanarratti kan uumaman keessaa afuri kan qaban akka seenaan warri seenaa barreessan ta'an irratti saba Oromoo, Maaya, Saawuz Ameerikaa, Chaayinaa fi Hindiitu lakkoofsa waggaan naannee guyyaa 360 dhumu lafa kanarratti kan dura itti calqabee kan seenaan dhugoomsee kan seenaan galmeessee rekoordii histirii jedhamee kan kaa'ame Oromoon saba sana keessaa tokko. Kanatti goonuu qabnu saba gurraacha keessa yeroo akkasii ta'a. Namoonni keenya Oromoon waan guddaadha waan raajiidha nuun jechaa jirtanii attamitti duubatti hafne har'a walaalle dhuma duubatti hafne maaliif duubatti hafne yoo jedhame wanna ittiin duubatti hafnetu jira. Wanna baay'eetu jira. Wanna amantiin keenya seerri bulmaataa keenya dimookiraasii ta'eef aadaan keenya adda ta'eef namoonni alaa hundumtuu dhufan diina nutti ta'anii nu cabsan malee kan nu gargaaran hin jiran. Oromoon Afrikaa keessa taa'ee adda sadii lolaa ture. Habashoon, Juwish, Arabni karaa adda addaa aadaa isaanii, amantii isaanii, humna isaanii nurratti diriirsaa turan. Mee waa tokko waliin haa hubannu. Mootummaan biyya kanaa dargii fuuldura ture. Mootiin isaanii eessaa dhufa? Mootummaan Hastuufi Salamoonii Didenaas Juwish ta'uu qabaa bara. Namichi gurraacha'us akka inni itti yaadu, akka inni itti eenyummaan isaa himna gadee guddaa jedhanii Haayile Sillaaseen nama Itoophiyaatu ofiin jedhee beeku ani zarii Yihudaati, ani Israa'eel ofiin jedha. Kanaaf nama keenya miti jecha. Phaaphaasiin immoo hamma bara 1959tti Aleksaanderiyaadhaa shuumamee dhufa malee biyya kana keessa hin ta'u. Mootummaan yeroo hundumaa miila sadiin dhaabata. Aangoo, amantii, ideoloojii isatti aansee humna waraanaati. Sadan kana malee mootummaan hin dhaabatu. Sadan kana keessa Habashaan kan qabu tokkitti humna waraanaati. Mootummaan Israa'el. Ideoloojii Aleksaanderiyaadha. Kanaaf jarri eessa jiru waggaa meeqa bilisummaan turree kan jedhan ofiifuu garboomanii nuunis itti makanii nu garboomsa. Irratti yaada irra ciisaati maal jechuu akka ta'e jarri isaanii isaa duubumaa calqabanii seenaa isaanii kijibaa waan ijaaraniif waa hunda sin harkaan goggorsuu barbaada. Yeroo har'aa immoo abbaatu of mara jedhe boftii jedhama Maaks Oromoo abbaan beekee sirriitti ani kana ati kana jedhee ilaaluu baannaan akkasumatti gadi of gadhiifnaan akka malee bakki dubbiin ta'a. Oromoo kana dura waggaa 2008 fuuldurayyuu gadaadhaan ijaaramee bushaa ture yoo jennu namoonni amma gaaffii akkamitti as keessuma baay'een keessan barattoota yuunivarsiitiiti eenyu faatu mootii ture bakka bakkan faa bushaa turanii inuma soofdu malee Oromoon takkumaayyuu mootummaa horees hin beeku obbushees hin beeku isiniin jedhu wanta kanaa immoo barreeffamaan wanni baay'ee hin jiru wanti Oromoo barreesse malee wanni barreessine hin jiru garuu yoo dhimmitanii itti seentanii hojjetan hin jira wanta kanaa baay'eetu jira. Oromoo kana dura eenyu dura mootummaa federaalaa uumee
kan uffishaa turedha. Asirratti kan ilaallu namoota tokko hojjete Oromoon kun calqaba hamma dhumaatti jechuu koo miti. Yeroo tokko naannoo waggaa 200 keessa ta'uu hin danda'a. Akka kanatti ture. Odaa bakka ja'a jira. Odaa tokko odaa lama jechuun maal jechuudha? Naashinaal isteet palaas jechuudha. Odaan galma isaati Oromoodhaaf. Mana mootummaa isaati. Bakka mootummaan isaa, ministeerri isaa, manni maree isaa itti wal ga'uu jechaadha odaan isaa. Oromoon yeroo inni odaa ja'a qabu ture. Booran hangafa achii kaanaa odaa gaarres jedhama. Achi mootummaan isaa gadaa isaa achitti wal filaa achitti bulcha. Tuulamni odaa nabeetti bulcha. Machi odaa bisin qaba. Walloon odaa mokotii qaba. Baarentumaan gara bahaa jechuu kootii jaarsoon wanni naannoon Harartu wal qabate odaa bulchuun Arsiin odaa roobaa odaawwan jedhu akka mukaatti akkam fudhanne galma Oromoo galma mootummaa Oromoo jechuu kooti. Galmi kun jaanuu adda jiru moo wal quba qabu yoo jedhame immoo wal quba qabu. Adda jiru maa kana mootummaa Oromoon tokko mootummaan turre akkuma yeroo akka bara masaafitti jedhan san addaan ciccitaa ture jechaadha. Jahan kunu hora walaabuu dhaqaniiti achitti muudamu. Kanaaf jahanuu quba wal qabu, wal dabarsuu, wal keessumsiisuu ati eenyu, ani Macca, ani Boorana, ani Tuulama jedhaa busheet uffisee nyaachisee dabarsaa hundumtuu hora walaabuu dhaqaniiti muudamanii deebi'u. Biyya mara dhaqamiti warra muudame hayyuutu dhaqa. Hayyuun achi muudamee wanna rakkina jiru achitti qajeelchatee waa'ee biyya achitti dubbatee isaan fudhatee biyya isaatti gala. Kanaaf naannoon kun egaa bakka mootummaan adda jiran jechaadha. Mootummoonni kun takka baduu takka fufuu hin danda'u akkuma haalli jiruun. Barbaadaniif nan gaggabaabsaa wanni jechuu barbaadu waggaa 2000 meeqa durayyuu ijaaramneerra jabinas qabnaa hojiidhaan division of laboriin isin jira. Abbaa gadaa jira, abbaa muudaa jira, abbaa loonii jira, abbaa biyyaa jira, abbaa seeraa jira, waa hunda jira. Kun hojii adeemsiftuudha. Ogumaan gurmaa'uun isin jira. Jal'aaba jira, makkalla jira, waayyuu jira, dooyaa jira. Jara kanagaa yoo walitti dhiyaannee mana waaqeffataa yoo dhuftan caalumatti keessa seennaa kana irratti dubbannee barraa jechaadha. Oromoon eega akkas ta'e of ijaareera, nama dura dammaqeera, maa cabee yoo jettan akkuma nama jedhe karaa adda nutti duulame. Islaamni nutti duule, Turkiin Oromoo waraaneera, Gibsi Oromoo waraaneera, Abashaa waraaneera, Ingiliziif Sumaalee walitti makatee waraaneera, Xaaliyaanii waraaneera, Xaaliyaanis ammaa miti dur waraaneera. Poortugaalonni bara 1530 achi dhufanii mootii Abashaa Galaadiyoosii fa'aa gargaaranii marfii qabatanii Oromoo waggaa baay'eedhaaf waraananiiru. Isaan wanta baay'ee kan dhugeesse. Oromoon waraana dhaqu akkasumatti wal faana fiigee dhaqa miti. Akkuma waraana ammaa barateetti sirraa'ee dhaqaa jedhan. Keenya garuu warri keenyaa namichi tokko haareeti Oromoo abbaa gurmeessaa jedhu seenaa kee danuun dhoksuu kanatti manoon dabsuu jedhee hannutti maniin jallisu malee seenaa gaarii qabna. Amma nan gabaabsaa waan ta'u waan xiqqoo jookii lamaan tokko waan dhiyoo kana argee isinitti meetiin muraa. Namichi mucaa takkatu ijoolleen amma hunduu jajjabaatee ofirraa falmuutti ka'aa jira. Buna qabnaa maal qabna jettu bunni miti keessan kun maaliif goomsa raashii miti jedhe warroos. Hin jedhu isin hin dhageessu wanta akkasii hin jedhama. Mucaan afaan wattuu sirriitti hin beeku goomsa raashii kun maali jedhe simbira facaase jechuudha jenneen kan isaanii maal facaaftii yeroo keenya buna facaaftu.
xiqqumatti deebisa. Yeroo biraa bakka biraatti immoo maaltu dhufee amma amantii keenya kan akkuma malee hin xureessu keessumaa waaqeffataa waan jedhu iyyuu namni baay'een fuula gaarii hin lallaalle kun kiristaana miti islaama miti bineensa wayii ta'uu afaara beekama. Waaquma tokkotti amanna waaqa nu uumetti amannaa uumamaa waaqa kadhannaa jedha dhaadannoon keenya. Irreessa qabanneet malkaa inni bareeche tulluu inni uume irratti baaneet isa galata galfanna sisuu akkasitti bareechee uumee jenneeti wanna biraa hin qabu. Jecha seexana jedhu kitaabuma wajjin fidanii dhufan malee afaan Oromoo seexana wanda jedhamu hin qabu. Amma gaaf tokko jarri gaa warri qeessiifanii asii fuudhaniitu waa nama dhungachiisuu miti. Hoo dhungachiisanii karaa kana shukutiitu jira. Karaa kana isa dhungachiisantu jira. Oduma nama wajjin dubbatu irraanfatee shukutiitti qabe. Maaloo safurii kan akka keessanii kana baataa safuu maakkas gootanii jedhe namichi inni wallaalaa. Inni sun beeka garuu hankoo meeshaa ammayyaa ta'an malee Gabreelii fi Yooseefii seetii baatu miti. Sanuu gurraacha muduu gaaf tokko seexana diimaa muranii hin beekan seexana adii muranii hin beekan adiin hin muraa gurraachi hin murama kanatti kana manaa jira. Kanaaf waan waaquma sana isaaniif gaarii ta'uu danda'a kan isaanii jalaa hin tuqina akkuma isaan waamanitti waamaaf keenya garuu isa sanii gadi miti jedhaati itti hima. Islaamni fi Ortodoksiin humnaan seenanii qawweedhaan seenanii jennee irraa Pirotestaantiin xiyyeentee waan illee jedhuun akkasiin jettanii isin fedhu akkuma isaan waamanitti waama anallee akkuma nama of waamutti na waama. Isaan akkamitti dhufan dhuguma seetii hin finne jedhe waamawatti waraana hin finne karaa bananii mana barumsaa fidanii mana qorichaa kana fidan. Oromoon mammaaksa takka qaba. Yaa marqaasi afuufuun kun si liqimsuu fi jedhe. Marqaa nama jedhanii afuufaniitu buusu. Marqaan qabbanaa argiti malee bakka buutu nagarre. Oromtichas maal godhani? Mana barumsaa bananii agala ta'umanii mana fayyaa bananii garuu tolaan gammachuun galgala eebbiso hin jiru achi keessa. Daani'eel, Suraafeel, Yoosef karaa liqimfamtan ilaala. Ishii sana liqimsuu dhufani. Kanaaf keenya hanuma keenyatti haa qabannu isaan kan isaaniitiin haa jiraatani kan eenyuyyuu eenyuu gadi miti. Oromoon fuulduratti yoo of ijaare yoo gamtoome Waaqayyo lafa gaarii irratti nu uumeera. Soorumni aadaa keenyaa immoo soorumma nuyi karaa bunaa karaa warqee qabnu caala. Seenaan Oromoo wanta itti laayya'an miti wanta itti gammadanidha. Kanaaf gara fuulduraatti dhaloonni jirtan haasaa keessa keessa nuti Oromoo miti. Akka nu itti yaadnu, akka nu itti safeeffannu, akka nu itti wal dubbifnu nu harkaa baddeetti. Amma waan namni waa isin harkaa bu'e Gabreeliin ani kanan agarre jettu malee waaqa abbaa koo kana na wajjin jette. Akkasumatti Yesuus jettu harka Gabreeliin akkasiin goone jettu malee sana hin jette. Maaliif nu liqimsanii dhugaa afuufanii nu liqimsanii of keessaa nu baasanii kanarratti itti yaadnee Oromummaa keenya haa jabeessinu calqabarra jirraa hundi keenya iyyuu qulqulluu miti. Wanna deebisee ijaaramuun murteessaadha. Seenaan Oromoo bakka baay'eetti hawwamee jiru ka'aa jira. Ijoollee har'aatti guddaan itti boona. Keessumaa nu warra hojii mootummaa hojjenna jennee siifachi dhaannurra bartoonni amma gara waggaa 80 moo 90 isaaniiti beektu. Kiisiin bartootaa amma makkanii horii hin qabne sanuma walitti buusanii wanta fedhi jiruuf mataa isaaniitti impaayera kana keessa isaan
والفانا برلي بافتشون ثاني أنا جريء لك وكيسة وانت قد أنا لما تشوف كرمو ما قد أنا وانا أمسا قابتا مرنو قابتا أدبو بولو قابتا يوها حجة والأبون جرا والأبون جرا بيا بني جمع باهر دارين جرو إن على ما يجرو في إن في النجرو ولد عليهم بالبلو في صوت بريسو كتان وربادا سنحون دنداني فكينيا غاري تأجرين واني سنجاب سيس أورمون هنوبا تموف مالي يرمى بايه فكينيا غاري تا فكينيا ما شافتو لما وفرني ما شافتو لما جرما تصدعته واني جلدي جرا كينيا سجيسي مراتي مالي أورمو مسيام سوف أورمو mana barumsaabanuuf tokko gochuuf waggaa 40 har'a of ijaaran at least they are advance har'a jalqabe abashaan oolma tilma alma har'a dhufanii barjeen waggaa 40 jira keessa kana ulfina guddaa practically ilaala wanta booruu dhuftanis yoo argitanis maal hojjetaa jiru jarri kunii odoo mootummaan harka isaanii jiru odoo safuuritiin harka isaanii jiru odoo manni amantii harka isaanii jiru namoota biyya keenya misoomsaa karaa koon baafadha jedhee odoo yaadin abbootiin keenya yaadu cimoodha ijoolleen isaanii immoo har'a saka kanatti of ijaaruun isaanii cimoodha kanaaf naaf galchaa kana caalaa baay'isuun barbaadu odoo itti seename oromoon saba itti boonamuudha galatooma. Asumana gorsa suuraa kursiitti mul'ata beekti keessa laala waan tokko meenam tokko ichi maal fakkaata maal si fakkaata nama fakkaata dubartuma bareedduu mucaa tokkotu jira waan biraan qabu akka hubattani namni kan yoo kophaa ba'e yoo akka ormaan dubbadha jedhe yoo akka ormaan sirba jedhe yoo akka ormaan boo'a jedhe irraa fokkisa namichumti kana fakkaatu kun yoo ofirraa galagale yoo kan isaa dhiise waan inni fakkaatu laala Wo orman fakkaata jedhu wo inni irraa galagalu uumaanis irraa galagalu Jibe, Mumi, Koro, Tony,